biyya arabaa kana lammaffaa deebi'een deemu maaliin asii godhaa jedhee yaade warra ofii kun macheem nama jibbee nama jibbula yoo warra sitti gaddaniyyuu yoo warra sitti haraniyyuu dhumni isaan ta'a. Deemee maatii koo bira deemee akkasittiin maallaqas na dhowwatteerti waan ta'eef maallaqa namarraa illee ta'u naa fuudhati biyya arabaan deebi'aa jedheen harmee kootitti hime. Achiin ishee maatiin koo hin qabu dhabaas hin jedhamu haftaamis hin jedhamanii jiddu galeessa. Kanaaf bakka horii gurgureen jette horii gurgureen akkaati biyya arabaa deemtu si taasisaa naan jette. Ishi jedheen baay'ee tokko gammadee yeroo sana akka carraa haalli nageenyaa kun jeeqamaa ture biyya keenya horii sun gurguramuu hin dandeenye. Kanaaf bakka namarraa isii biddireeffadha jettee harmeen koo maallaqa akkanaa biddireeffattuuf na abdachiiste. Ishee abdadhee immoo borososii jalqabuu minaaminni hin jira mitire. Borososii sana waan ittiin jalqabu nan dhabe. Waanuma hojjedhu sanarraa waanuma muraasa waanuma akka shaayii waanuma akka biskuutaa minaamina waanuma xixiqqoo kanan hojjedha waan ta'eef nan ga'u laal. Addis Ababaa deemee hiriyootan qaba ture. Ijoollee Amboo ijoollee Wallaggaa nama 3 nama 4 shamara ta'anii jechuudha akkasumatti wal barree akkasumatti walitti siqne. Misaa jechuudha biddeen shiroo bayyaanatii wayiitu nyaatame jechuudha. Guyyaa ganamaachi kaanee aga galgalaatti achoolla. Biddeen nyaadhuun jedhaan maaliif nyaadhu jedhaan seete. Yoo nan nyaadhe nan kaffala laal dabaree kiyya. Yoo har'a namni tokko kaffale siyoosii baranna yeroo sana. Yoo har'a namni tokko kaffale borummoo nama tokkotu kaffale birrii 25 nan yaadadha bayyaanatiin tokko. Biddeen maaliif nyaattooti saara naan jedhu yeroo baay'ee lakki ani biddeen yoo nyaadhe makiinaa keessatti natti hin tolu jedha. Biddeen san nyaachuudhaaf keessi kiyya baay'ee na awwalaasii galee garuu birrii sana waan hin qabneef waan kaffalu hin qabneef jechuudha. Yeroo isaan nyaatan isaan bira kaa'ee nan dharra'a. Din nyaadhu akkasittiin torbee tokko minaamina siyoosii san baradhee gaafan immoo Addis Ababaadhaa aga sulultaatti jechuudha. Sululta ture obboleessi koo hin jira. Nan gargaaran hundi isaaniiyyuu obboleettiin koos na gargaaran turre yeroo sanatti. Nan sodaadha yaadi tiraanspoortii yoo na hanqate yoo karaa irratti nafa laata jedhee birrii 30 yoo hin qabaadhe buskutuma tokko keessaa bitee hin nyaadhu la. Ganama achii waan argadhe xiqqoo ishee nan nyaadha. Yoo hin dhabe immoo akkasumatti hambaa akkasumatti ba'een galgala achii waa nyaachuuf galala. Isaanittis ni madhu cittii koo akkanatti rakkadhe akkasattis minaamina jedhee ni madhu ture. Akkasumatti waaqayyo na gargaaree borososii sana fixadhee gara biyya arabaa deemuudhaaf carraan na dhufe Kaataran deemee. Kaatar gaafan deemu obbolaan koos obboleessi koos warri namni kaleessi nan dubbisne hundi isaaniitu iyyuu na dubbisuu qaban haalli isaan natti dhufan baay'eedhuma cimaa ta'uu qabilaasii galee. Akkuma siin jedhe riyaa dhiiraa nan qaba siin jedhee. Nama sanaan carraa isaan wal arguu carraa isatti dhiyaachuu minaamina biyya keessatti hin arganne garuu nama akka malee jaaladhu akka malee abdadhuudha bakka kanaan booda namnis nan barbaachisu maatiinis nan barbaachisu namni tokko nan barbaachisu yoo waaqayyo jedhe abbaa manaa gaarii yookiin immoo jireenya gaarii naaf haa kennu jedheen akkasitti nuuf amansiisee nama kanaaf baay'ee nama isaanillee nama biraan haasofsiisu ture yeroo hunda isaan abdadha yeroo hunda qalbiin koo isarratti na cabee jira waan ta'eef. Gaafan oggaa sadii jedhu maallaqa koommoo qabachuun qaba jedheen ammas of amansiise. Kaatar oggaa 2 fi 5 minaamina hojjedhee achittis mudannoo hedduutu na mudate manni nani galee akka carraa mana baay'ee gaarii. Maatii gargaarra isa keessa harmee koo darbee waan tokko ayyaana irratti naannoo 20 30 akkas godhadhu jedhee nan ergaa fi kanarraa jaallatee boo. Waanuma tokko waan maallaqaan ergineef isaaf innis maallaqaan hin gaafannee ishee irrattan ergadha haadha koo irrattan ergadha. Isheen maallaqa sana walitti qabdee mana naa bittee yeroo haati koo maallaqa nan hojjedhe sana walitti qabdee mana naa bittee gaafa nan galu jechuudha. Gaafa nan galu mana naa bittee na eeyidee manas maqaadhuma kootiin naa bittee bakka nan gala jedhee achittis mudannoo addaatu na mudate warri nani bira hojjetu warra xonqaa'ii kana yeroo baay'ee mana xonqaa'ii kana deddeebi'u baay'ee makaraa hedduu keessan ture na dhukkubuullee eegalee haalli keessa jirullee naannoo jiru akka carraa nan gala jedhee murteessee Kaatarii gara biyyaatti gaafan galuu hiriyaan kiyya sun kaalaa lamma sin eegaa si malee hin jiraadhu hin jira miti jechuun tokko akkasittiin isa dhaabbii.
abdiin koo amma nama tokkos naaf obsiisu isaan ala namnis nama natti fakkaatu jireenya biraas nan qaba jedhee hin tilmaamu laalisuma bakka jireenyi koo siigalee inni anaaf nama jalqabaati sana dura hiriyaa qabachuu akkas ta'uu minaamina sana hin beeku ture gaafa nan galuu yeroo gabaabaa sanatti hin galti jedhee hin yaadne inni karoora waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 naa qabee ture hangaruu akkuma carraa waan haala naa mijanneef galee gaafa nan galuu naannoodhuma keenyatti galee naannoodhuma maatiin koo jiru sanatti haadha manaa godhatee na eege haadha manaa qaba mana keessa. Ishi ituma si wajjin haasa'u yoo haadha manaa qabachuudha. Ituma wajjin haasa'u laal kanamma isa malee nama biraas hin beeku isaadhuma jaarsi koo jedheen isaa manaa jira garuu immoo galata waaqayyoo maallaqa innis nan gaafanne anis immoo irratti hin ergine. Ishi gaafa nan galuu inni haadha manaa qaba andamoo isa nabdaddee gale mitire. Bakka kana booda biyya arabaattis deebuun nan barbaachisu jireenyas nan barbaachisu jedhee waan murteesseef gaafan galuu maaliin godhare akka carraa namatu natti mee riyaatoo ishee baay'ee jaaladhu natti mee hin amanne ture lakki inni gaadhan godhatu anaan ala jiree waan murteesseef kottu mana isaa si geessa jettee gaafa mana isaa dhaqu inni saati mana isaatis mana keessa jiru baay'ee rifadhee baay'ee qalbiin koo baay'ee nagarreen keessa jirti. Maalirraa akka inni ture hunduma isaa waan beektuuf mana isaa gaafa nan dhaqu hinnaan ilaasii galee bariidha waan ta'eef ani zimedhee barriidhuma banadheen itti seene ilaala. Isaallee manuma isaas seene ani. Manuma isaas seene. Akkuma mana dogoggora seenetti. Akkuma nama mana dogongoraa seenen akka injira miti fakkeenyaaf poolisiin gaafa mana rukutu suuta jedhee rukutu akka malee balbala rukuta. Akkasittiin balbala rukutu ani ilaala. Isaan naanii banan malee ana si'anii hin banne. Ishi. Gaafa kana bakka baay'ee na'ee isheenis akkuma naatetti dhaabattee waaftee bariidha laata. Wal beektu moo ishee wajjin? Ishee wajjin wal hin beennu ishee wajjin wal beenna malee gin intaluma biyya kootiiti laa. Ishee. Si galee innaa baay'ee tokko na'ee anis maaliin gochuu danda'are yeroo sanatti rifadhee mirkaneeffadhee akka inni haadha manaa qabu nan ba'ee nan galee. Sana boodas immoo bakka hiriyaas qabachuun namattis dhiyaachuun dhiira samanuu waan hunda isaan na jibbisiise biyya keessa jiru afurminaamina taa'ee amma daaka mana san bichaan qaba malee wanti nani qabu hin jiru ammas maallaqa sii galee hojii amma tokko sakalee sarraa wayyaa kaa lubbutuma ta'e itti galtee iyyuu koo mana kiraa hin kaffaltu matamma koo nyaata maatii bira nyaatte galtee iyyuu. Eeyyee waan akkasiiti. ግን ደግሞ አመስ ማለቀ ጉዳ ወንቲ ነው ፈርካ ቀቡ እንጂ ማለቀ ጀለማ ወንጂ ተቆቲ ገሩ ብየ ከሰ ታዩ እንጂ በነቹ ዴቢዬ ጋይለ ወራቹ ምናምን አፈና እንቀቡላ ሲገለ ፈዲና ከሲ ከሰ ኮ ከሰ እንጅሩ አከስማ በቃ ብየ ሀረባ ከነን ዴቢያ ጀዴ ያደ ብየ ከሰት ሞቤት ታኒ አማ ፈቀኛ ቲክቶክ ከነረቲ ወንቶታ ገሩ ነምኒ ናኖ ኮቲ Shembir biyya arabaatitti horomtee achii mucaa qabdii achii abbaa manaa qabdiidhaan nabee kulaan akka maatiitti mamullee ga'e wanti kun hin jechuudhaan isii galee waan akkasiiti siyaasii bakka keessi koos namarraa na citee hiriyaas qabachuu bultii sorachuu otoon nama akka kootii nama jaalala dhugaa naaf qabu immoo eesseen argadhas jedhee immoo yeroo baay'ee na yaada sagoomitti immoo kophaas jiraadha jedhees immoo na yaada sii galee. Selesii ammas bakka biyya arabaa deebuun qaba jireen inni maal siin jedhe garuu qoysa bira dabarre yerooti mana cidhatte isaa fi haadha minaasaa walitti qabde inni maal siin jedhe maal sitti jalqaba laawwi inni jalqaba gaafa natti dhufu ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan mana amantaa kanan deddeebi'aa ture sanbatta maariin barachaa ture osuma barumsa addunyaa baradhu jechuudha. Naa kakatee gaafuma jalqaba natti dhufuyyuu ani jalqaba hiriyaa biraa hin qabu yookiin immoo isaan ala nama biraan beeku hin jenneere gaafuma jalqaba natti dhufuyyuu amantaasaas ortodoksiin ture ilaalinni sigare nama naannoo biraatirraa naannoo keenya dhufeedha hojiidhaan biyaansii dhalataa ginda baratiin kan inni dhufe immoo naannoo shawaa bahaa magaalaan muloo jedhamu namni beeku asirra jiraachuu danda'a naannoo sanatti dhalatee guddattee sigare inni sababa ortodoksiin taaneef akkana mana amantaa deddeebi'uu hin beeka ture. Kanaaf ani siinala gaalli biraas nan barbaachisu siinala namni biraas nan barbaachisu jedhee jalqaba hiriyoota isaa waamee nama 3 nama 4 ta'uu anis hiriyoota koo waamee innis hiriyoota isaa waamee akkasitti waadaa naa galee jalqaba walitti dhufne mitiire osoon biyyaan bahin dura osoon kaatariin dhufin dura jechuudha. Gaafan immoo seenaa isaa dhaga'u biyyatti haadha manaa qaba biyyaa mucaa qaba laa. Lammata moo? Isa duraayyuu jechuudha gaafuma dura kakateena amma kana malee moo?
Isa ammaa kana malee immoo biyyaa dhugaa waaqayyoo mucaa qaba haadha qabalan. Ishee Dhalataa naannoo keenyaa miti siin jedhe inni